Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Waaqayyo Waaqni keenya nagaa fayyaa nuuf laatee nu wajjin ta'ee yeroo kanaaf sa'aatii kanaan isa nu galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Haadha isaa qulqulleetti Dooroo Maariyaamii, ergamoota isaa, qulqulloota isaaf kabajnii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaa ani maqaan koo Luba Gaarii Imaanaan jedhama. Kan ani itti dhaladhee godina Wallagga Lixaa aanaa Wanasibuu magaalaa Mandiidha. Iddoon amma jiraachaa jiru magaalaa Bishooftuu keessadha jechuudha. Egaa baga nagaan dhuftanii baay'ee gaariidha abbaa keenya. Egaa guyyaa lamaan kana suurri tokko gara sooshaal miidiyaa naanna'aa jira jechaadha. Waa'ee suura kana waa isin gaafachuuf waan ta'eef uummanni kiristaanaa bal'aas immoo egaa namoonni viidiyoo kana ilaalan waa'ee suura kanaa baruu barbaadu waan ta'eef mee hammam waa'ee suura kanaa beektu isin? Egaa carraa kana naalaachuu keessaniif guddaa galatooma. Uummatni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biyya alaaf biyya keessaa jirtan hundumtuu dhugaa kana akka isin adda baafattaniidhaaf waan taani beeku wanta dhugaa ta'e tokko yoon isinitti barbaade. Suura kana suurri kun dhuguma miidiyaa irraa farfamaa jira. Suurri kun garuu maaliif ka'ame, eessatti ka'ame kan jedhuufi suurri kun ka'uunsaa tureera. Ka'amuunsaa jechuudha. Bara 2016 ayyaana Faasikaa hiikaa yookaan laguu isa guddaa gaafa inni hiikamedha suurri kun ka'uunsaa. Kan inni iddoon itti kaafame mana abbaa keenya Abunee Alaazaarittidha. Nuti ayyaana isaanii wajjin kabajuudhaaf bakka sana mana isaanii deemnee turre jechuudha. Mana sana kan deeme nuyi qofa osoo hin taane anaa fi haadha manaa koo isheen biratti argamtu kana wajjin achi deemnee turre jechuudha. Bakka sana nama baay'eetu jira. Daaqonoota wajjin deemne. Dabre Libaanos irraa dhufanii monoksoon achi jiran jiru jechuudha. Suura kana kan nuun kaaneefi hammeenyaaf osoo hin taane wanta nama gufachiisu osoo hin taane yaadannoomaaf namni ayyaana gaafa ayyaanaa suura wajjin ka'uun dirqamadha. Nuti abbaa keenya wajjin dabarsine akka jechuuf wanta jechuuf barbaanneefiti suura kana wajjin kaane. Suurri kun garuu wanta biraadhaan Photoshoppiidhaan edit ta'ee miidiyaa irraa naanna'aa jira jechuudha. Kan kana godhu maqaa balleessiidhaaf malee ammeenyadha malee suurri sun akka miidiyaa irraa afarfamaa jiru miti jechuudha. Ani suura sana kanan beeku kan wajjin kaane haadha manaa koo abbaa eebbifamoo Abunee Alaazaarii fi anadhaa jechuudha. Garuu suura kan isaanii lamman sana keessaa fuudhanii kiyya keessaa hambisanii suura sana edit yookaan Photoshop godhaniiti maqaa balleessiidhaan waggaa tokko guutuu suurri sun ka'ameeti akka kanatti miidiyaa irra oolaa jira. Ani kanattan beekaa jechuudha suura sana. Egaa baay'ee gaariidha. Waa'ee suura kanaatiin wal qabatee ammas waan gaaffii nutti ta'e uummatatti ta'e egaa suurri kun bara 2016 tsooma hiikarratti erga ka'ame hanga ammaa lafa kaahanii maaliif yeroo ammaa kana baasuun barbaachise? Namni baase kunoo maal barbaadeeti? Tarii yoo quba qabaattan namni akkas godhu kun Sinodosii Oromiyaa irraa abboota Sinodosii Oromiyaa irraa waan barbaadutu jira moo? Egaa ani kanan beeku suurri kun lafanni ture eebbifamoo Abunee Gabriel bira ture. Yeroo darbee bara 2016 sana isaaniif bilbileen ture ani. Maaliifan bilbilee haadha mana warraa koo ishee mana cinaa teessu kana wajjin nu gorsa barbaannaa. Walitti bu'iinsa jira. Kanaaf ishee naa gorsaa. Akka nagaan jiraannuuf yookaan jaalalaan akka jiraannuudhaaf ishee naa gorsaadhee itti meetan ture. Isaani garuu suurri tokko na bira jiraa jedhan suura sana abbaa ergeef hin beeku. Dhugaadhumatti suura sanaan hin ergineef. Akka sanatti kaa'ame osoo hin taane isuma sadii taanee kaane sanayyuu suura sanaan hin ergineef jechuudha. Isaan abbaa gaabbii keessan waan ta'aniif abbaa gaabbii keessan isaan? Biyya tokko waan ta'eef lubummaa isaan irraa fudhatan. Okay, lubummaa waan isaan irraa fudhataniif abbaa keenya nu gorsaa jettaniin jechaadha. Adeen ture gaafaan itti madhu suura
ati manaa kee diimtuudha jennaan eeyyee diimtuu turteen jedheen suurri ishee na bira jiraannaan eenyu sin ergee isaa dhufe suurri sun jedhee gaafadheen ture na biraatu na ergee na biraarraa na dhufeedhan inna bakka isa immoo eega akkas ta'e ani hin beeku suuraa ani argee hin beeku suura isheen kaatee jirtu kan isheen qofaatti isaan ijjiin kaatee jirtu hin beeku suura immoo isaan ijjiin kaanee jirra sadii taanee jedhee itti meetan ture. Gaafa kana tole jedhanii suura sana kaatanii turan isaan innaa gaafa kana isaan xalayaan barreesseef nan qabaani. Isaan garuu xalayaa sana achirra jira waan ta'eef yoo gadhiisaniiru ta'e hin beeku amma xalayaan sunii fi suurri sun ol duukaa deemaa ture duratti jechuudha. Kuni maal agarsiisa tokko olitti bu'iinsa isaanii nama dhuunfaa wajjin yookaan Abuna Alaazaar wajjin olitti bu'aniiru ta'uu danda'a hin beeku isa kana keessaa hin beeku ani. Yookaan Sinoodosii Oromiyaa kana wajjin olitti bu'aniiru ta'uu danda'a. Akkuma beekamu ammas immoo adda ba'anii jiru wanti jedhamu jira jechuudha. Kanaaf isa waa'ee kan isaaniif jedhaniiti dhimma dhuunfaa yookaan yaada dhuunfaa ofii isaanii qabaniif jedhaniiti mana koo jeeqaa jiru. Yaada manaa koo wajjin adda na baasuudhaaf gaafa suurri kun miidiyaa irraa farfamu akkamitti kana ta'a situ kana godhe situ isaaniif ergee naan jedhe mana keessaa amma naan jedhameeti mana keessaa nagaa dhabaa jirra. Kanaaf suura sana tokko dhaamsan dabarfadhu uummati amantaan ortodoksii tawaahidoo biyya alaaf biyya keessaa jiran akkanaaf hubatani. Maaliif kun maqa balleessidha waan ta'eef. Yooma ta'e abbaan kana hin godhu ani abbaadha jedhee tan itti madhee garuu wanti kun dhimma dhuunfaa isaaniif yookaan dhimma dhuunfaa dubbii olirraa qabaniniiti mana koo gaa'ela koo jeeqaa jiru. Kanaaf akkanarraa dhaabatu nan barbaada kabajaadhaan jaalalaan yoo dhimma dhuunfaa waliin qabu ta'e wanta biraadhaan akka walitti darban. Suurri kuni sila gadhiifameera kanaan dura kadhachaan ture dhiisaa wanti kun sirrii miti jedhee bilbilaan kadhachaan ture miiseejiidhaan maaliif kana goote dheen kadhachaan ture jechuudha Abuna Gabreeliinaan isaan garuu ani gadhiisaan jiruudhaan kakachaa turan ani kana eega gaafa sinii araaramtanii nagaan bu'eetii suura kana gadi dhiisne of biraa balleesseera jedhanii kakatu garuu namni naa bilbilee maaliif kana goota Sinoodosii Oromiyaa irratti ka'aa jirta Sinoodosii Oromiyaa akka diigamuuf olii galtanii kana gochaa jirtu jedhanii maal eenyu wajjin kun akkasitti haadha manaa keetii isheen suura wajjin kaate lakki akkas miti ani suura kana gadhiisaan jiru kun suura tureedha waggaa tokko oliidha waan ta'eef isa kana keessaa hin qabanii jedhee gaafan itti himu sintu kana gochaa jira jechaa jiru ani garuu sana keessaa hin qabu Sinoodosii Oromiyaa irratti haadha manaa koo wajjinis olii gallee wanta gochaa jirru hin qabnu. Ayyaana Soomiikkaa duwwaa osoo hin taane filsataatti masqalatti eega bara 2015 kaasee jechuudha 15 gaafa gara 16tti ce'u irraa kaasnee filsataa masqala ayyaana guddaa kana yookaan Soomiikkaa qaammee yookaan maskaram tokko isaan biratti dabarsinaa jechuudha. Lama taanee deemna malee qobaatti wanta isheen deemte wanta biraa wajjin dalagdu cubbuu biraa wajjin hojjettu tokko hin jiru. Utuma ta'eeti namni gaafa sana suura sana wajjin kaanee jirra waan ta'eef hammeenyaaf osoo ta'e namni nu bira hin jiru ture. Osoo anis bira hin jiru ture. Garuu suura sana bira hin jira. Gaafa Soomiikkaa sana yookaan ayyaana biroo ooluudhaan san ani bira hin jira. Daaqonoonni bira jiru. Monokseen tokko zuqaala haraadhuun Difama Dabre Libaanos irraa dhufanii achi jiru. Kanaaf wantichi wanta dogoggora hamaa maqa balleessiidhaan siluma diina Sinoodosii Oromiyaa kan ta'e kanatu kana gochaa jira malee wanti suni dogoggora hamaa yookaan abbaan keenya kun wanta hamaa yaadanii miti. Ani kanan beekaa jechuu barbaada. Egaa isin xalayaa Abuna Gabreelitti gaafa barreessitanii xalayaa kanaan gaaffii isin gaafattan kanaaf faloo isaan isiniif kaa'an jira waan barbaadan kana malee jechaadha. Kana gaafan jedhu Abuna Gabreel suura kana of biratti qabatanii suura kanaan abboota maqaa balleessuu jibba facaasuudha malee isin kan gaafattaniifoo haraara buusanii walitti dhufeenya keessan cimsaniiru moo waliigaltee keessan waliigaltee dhabuu keessan sun waliigalteedhaan isinii xumuraniiru. Sana xalayaa barreeffadhuu naan jedhanii turan isaanii. Isaantu barreeffadhu jedhe. Barreeffadhuuti. Maal kan jedhu? Ergii jedhani. Maal kan jedhu? Akka ilaama isaanii. Akka miidhamtanitti akka waan hin taane isinirra geesse. Akka wanta Abuna Alaazaar narratti ka'anii haadha manaa kiyyaa wajjin adda na baasuutti
akkasitti barreeffadhuudhaan jedhee turan isaan. Barreeffadhu isiniin jedha. Barreeffadhu jennaan egaa xalayaa barreesse dhugaadhumatti ani kaaduu hin danda'u jechuudha. Xalayaa barreesseera. Garuu barreessuun koo isaan irratti ka'aa. Isaan kana gochaa jiru. Isaan wanta hamaa gochaa jiru. Isaan haadha manaa kanarraa fudhatanii kan jedhu osoo hin taane nagaan akkanaa bu'uuf. Ila akkasitti nagaa buusaa. Akkasitti immoo akka nagaan bu'uudhaaf itti naaf himaa jedheen tureen. Isaan garuu fala tokko karaa isaaniis haadha manaa kiyya isaan itti meesan wanta naa xumuraan hin jiru jechuudha. Jecha waaqayyoo sana dhiisanii isaan hammeenyumaa facaasaa turani malee wal dhabdee isin gidduu turellee isiniif hin hiikne jechaadha yeroo sunitti. Isaan nuuf hin hiikne achumaan callisaniiti suura sanaa fi xalayaa sana fudhataniiti qabatanii kaatanii jechuudha dookumentii godhanii. Dookumentii godhanii abboota kadhatti nadheessu. Xalayaan barreessee fi miseejjiidhaan malee xalayaa waraqaadhaan yookaan doseedhaan miti jechuudha. Miseejjiidhaan hin barreesseef. Isaan jijjiiraniyyuu akka barbaadanitti gochuu danda'u. Kana jijjiiranii gochuu danda'u. Gochuu danda'u isaan. Waraqaa osoo hin taane miseejjiidhaan hin barreessiyan. Mee suura kanarraa abbaan Gabriel suura kana qabatanii tokkoffaa maatiin keessan egaa akka diigamu yookaan immoo walitti dhufeenyi keessan akka gadi bu'u akka egaa gidduu keessanitti wal dhabdeen ta'ullee akka ta'u godhaniiru. Kana malee uummata kiristaanaa bal'aatti abboonni Sinoodosii Oromiyaa egaa amanamummaa akka hin qabnetti ilaalcha kana taasisaniiru. Isaanis ani egaa qaama Sinoodosii Oromiyaati ofiin jiru. Asiin immoo abboota Sinoodosii Oromiyaa wajjin guyyaa tokko ulfina kana argatan hadheessaa jiru. Kanaaf suura kanarraa isaan maal argatu maalitti hin fayyadamu jettanii yaaddu meesin? Utuu ta'eyyuu osoo ta'e eenyuuf dabarsan suura sana yoo jenne warra diina keenya warra nuun morkatan yookaan warra Sinoodosii Oromiyaa kanaan morkatan warra diina isaanii ta'aniif dabarfame jechuudha. Kan gadhiises isaanumadha. Anamma kaleessa dheengaddaa kaaseetan ilaalaa jira. Dhugaasitti muuf komentii mataasaa hin barreessine kun maqaa balleessiidha kan jedhamu barreesse malee nama arrabsu yookaan kun haadha manaa koo irratti ta'e yookaan kun maaliif narratti ta'e jedhee nama arrabse tokko hin qabu jechuudha. Abbaan faayidaa mataa isaatii argachuu danda'a. Egaa namni utuu faayidaan argatin wanta tokko hin godhu ofirraa adda yookaan Sinoodosii Oromiyaa irraa adda ba'aniiru isaa waan ta'eef kana gochuu danda'u maqaa balleessiidhaani silan irraa adda ba'e yoo silanii keessaa ba'e waan ta'eef wanta barbaadde wanta yaada koo mataa kootii gochuun danda'a kan jedhamuti yaadanii kana godhanii malee wanti kun wanta dogoggora wanta sobaa wanta nama dogoggorsu yookaan wanta nama rifaasisuudha jechuudha. Ummati amantaa ortodoksii biyya keessaaf biyya alaa jiran kan akka dogoggora hamaatti fudhatanii waaqayyoon kadhatanii warri nama arrabsan komentiidhaanis kan nama arrabsan jiru. Sunillee akka waaqayyoon dhiifama gaafatan sooma kana keessa nagaadhaan akka keessa darbaniif qalbii jijjiirrachuu akka isaan danda'anidha kan ergaan dhaamu malee wanti kun wanta dogoggora hamaadha. Ummati keenya akkasitti hubatu. Abbaan keenya kun wanta hammeenyaaf yookaan wanta cubbuu nama hojjechiisu yookaan cubbuudha jedhanii wanta hojjetanii kana keessa hin qabanii kan jedhamu dhaamsa kooti jechuudha. Egaan abbaa keenya egaa eebbifamoo Abuuna Gabriel egaa miseensa Sinoodosii Oromiyaa keessaa waan bahaniif waan kanallee akka gochaa jiran kan isin nuuf kaastanii kanaafiyyuu ammas taanaan egaa isaan waan miseensa kana keessaa gadhiisaniif egaa waan isaan hin barbaanneef Sinoodosii Oromiyaa kana jigsuu yookaan kaayyoo balleessuuti jechaadha. Egaa wanti godhamu hin jiru suuraarraa yookaan achirraa argineerra waan ta'eef itti jettee dhungachaa jirti. Yookaan ati manaan koo mitiire ati manaan koo itti jettee dhungachaa jirti. Inni kun garuu inni kun warra akka waan mana bunaa keessa yookaan hoteela tokko keessa jiranitti naanna'aa jira jechuudha. Suurri sana yookaan viidiyoodhaan jira waan si ajaa'ibu. Suurri suni kan Abuune Gabrielii fi kan Abuune Ruufaayil suni viidiyoodhaan jira. Dhugaadha baay'ee rifadhiyanii jechuudha. Isa kan haadha manaa kooti osoo hin taane kan haadha manaa koollee anatu beeka. Hojiin jiraachaa jira waan ta'eef. Mee viidiyoo isin argitan kun isin harkallee yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyaaf illee dabarsuu dandeenya jechaadha asumaan. Kanaaf viidiyoo isin argitan kun kan kana kan caalu kan saalfachiisudha jechaadha. Kanaafiyyuu kan kana caalullee jiraanuun jechaa jirtu. Kan isaanii yookaan haadha manaa koo fi Abuune Laazaariin walitti qanabbaranii kaasan kan caalu
ni jira. Anamma akkan argeenani keessaa dallate. Yookaan argeera yookaan immoo isa viidiyoodhaan osoo hin taane suura sanaan qabamayyuu Afrikaan qabaa jechuudha. Kana Abune Gabriel osoo hin taane isa argeeman akkasitti baay'een jibbeen dhiise. Dhugaadhumatti akkan kana argeef akka manni koo jeeqamaa jiruuf ana waaqa kootu beekaa miti akka manni koo jeeqamaa jiruuf amma miti Abune Gabriel miidiyaatti baasee salphisuutti koo. Garuu bilbileetan bilbilaadhaan miiseejiidhaan dhiisaa abbaataachina adaraa maaloo kun hin ta'u dhiisaa kana gochuun sirrii miti kanan gadhiisinaa bakka itti himeen dadhabe gaafa natti cimu gaafa inni miidiyaatti gadi ba'u eega miidiyaatti gadi ba'e kan jedhamuniti anis immoo istiidiyoo kana dhufe malee sana maqaa balleessuu hin barbaanne jechuudha maqaa namaa dha'uu hin barbaanne ani maaliif anaaf waaqayyoo kootu beeka waan na ta'eef wanta narra ta'es narratti ta'es wanta na mudataa jirus mana koo keessa waan jirus anaaf waaqa kootu beeka dheena ukkaanfadhee dhiise erga miidiyaatti ba'e immoo dirqama anis miidiyaatti ba'ee kana ibsuudhaaf akka maqaan koo nan banneef haadha manaa lubaati jedhanii maqaa koo akka nan balleessineefaniti bakka kana dhufe suurri ka'ee jiru suni miidiyaarra kan naanna'aa jiru inni kun suuraa footoshooppiidha yookaan suuraa duwwaadha viidiyoodhaan naanna'aa jira kan warra sanaa immoo kan abboota lamaanii kanaa immoo yookaan kan Abune Gabrielii fi kan Abune Rufaa'el viidiyoodhaan naanna'aa jira kun illee dogoggora hamaadha kana gochuun irra hin turre sooma kana keessa yookaan laguu kana keessa kana gadhiisuun hin turre yookaan soomni eega darbe yookaan kana dura waggaa tokko suurri kun waan ta'eef kana dura gadhiisu ture seexanni garuu maal gooti akka namni sooma isaa gadee laphee qulqulluudhaan waaqayyo wajjin ijoolleen waaqayyo akkan jiraanneefiti seexanni itti yaaddee karoorsitee kan hojjette namatu godhe miti kana seexanatu godhe waan ta'eef laguu guddaa kana keessa yeroo soomii yeroo sagadaa yeroo kadhannaa yeroo biyyaaf kadhatamu yeroo ofiif kadhatamu yeroo itti waaqayyo wajjin ol argan keessa seexanni yaaddee karoorsitee kan hojjette kan ammoo waaqayyo akka nurraa ifatuuf waaqayyoon kadhachuu qabna. Itti dabalees kanan jedhu baay'ee kan na gaddisiisu anamma lubummaa Abune Gabriel irraan fudhadhe abbaa kooti isaan waan ta'eef isaaniin qeequu yookaan isaaniin gorsuun hin danda'u ture hin qabu hin tures keessaas hin qabu garuu abbaan akkasitti diinni keenya nu naanna'anii jiru warruma isaan itti kennan kana warra isaanii itti dabarsanii suura kana dabarsan kanatu wanta kana qindeessee kana gochaa jira akkamitti kana godhu. Nuti isaaniif jenne dhugaadha amma Sinoodosii Oromiyaa kanaaf jenneeti namoota baay'ee keessaa 5 ta'anii akka isaan adda ba'an ifatti addunyaa guutuutu beekaa jechuudha. Gaafa kana ta'an immoo 5 keessaa immoo gaafa isaan qobaatti ba'anii kana godhan baay'ee kan nama jibbisiisudha. Baay'ee kan nama aarsuuf kan nama boosisuudha jechuudha. Maaliif kun namoota baay'eetu Sinoodosii Oromiyaa kanaaf jedhee namoota baay'eetu hojii irraa ari'ame namoota baay'eetu amma hojii dhabeellee hojii mootummaarraas haa ta'u hojii dhuunfaarraas haa ta'u akkatti hojjetu dhabee hidhamee kan hidhaa keessa dararamaa jiru kan dhokatee mana keessa taa'aa jiru akkatti hojii isaa hojjetatee ittiin bulu maatii isaa bulfatu dhabee dhokatee kan taa'aa jiru jira jechuudha. Nun mataan isaa nun illee anumti mataan kiyyallee hidhamnee maal jennee yookaan hidhamuu kodhaa dachoo osoo hin taane isaaniif jedhanii uummata ijoollee baay'eetu hojii irraa ari'ame. Isaan garuu abbaa ta'anii adda dureessaa ta'anii osoo jiranii nuti ija jennee otoo ilaallu kana gochuun isaanii dogoggora hamaadha jechuudha. Kan ani dhugaadha baay'ee kan na gaddisiisu baay'ee kan natti dhagahamu isaanii kana godhani yookaan miidiyaa irratti akka ba'an yookaan ofii isaanii olii isaanii miidiyaatti baasanii abbootiin kana godhanii birrii fudhatanii waan nama dhibu birrii miliyoona 4 fudhatanii abboonni warri nama 4 jedhanii maqaa balleessin illee jira jechuudha. Kana ofii kootiin dhage dhugaadhumatti birrii miliyoona 4 fudhatanii akkasitti Sinoodosii Oromiyaa kana jissuudhaaf ka'anii jedhanii arfan isaanii jedhanii abboota arfan kanaa yeroo isaan itti maqaa balleessan jira jechuudha. Qofaa immoo galman ga'ama kophaa isaanii galman ga'u 4-5 baay'ee ulfaataa jira. Qofaa immoo Abune Gabriel immoo qofaa isaanii walooma ortodoksii kan jedhamu baafatanii ittiin adeemaa jiru. Galman ga'ama kun natti hin fakkaatu akka hubannoo kootittis natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf akka isaan tokko ta'an barbaanna malee gargar ba'uu isaanii hin barbaannu. Tokkomanii walitti deebi'anii 5 ta'anii akka isaan hojjetan barbaanna malee nuti
yoomillee gargar ba'uu isaan hin barbaannu. Egaa filatanii adda ba'anii isaanis gorsanii dadhabanii abbootiin kun gorsanii dadhabaniiti eega gaafa nuffan of keessaa baasan. Isa kana isaantu beekan. Isa kana ofitti deebisaas ofitti hin deebisinaas hin jedhu. Isa kana murtii isaantu murteeffata waan ta'eef. Kanaaf kun dogoggora hamaa wanta dhugaarraa fagaateedhaan maqaa namaa balleessuun Sinoodosii Oromiyaa diiguun isaanuu akkas jedhanii kaleessa maal keessa turan har'oo maal keessa jiru borimmoo maaltu ta'uuf adeema dhuguma amantaan ortodoksii amma iddoo kaaniiti kanii bataskaanni lammiduwwan maqaa Abune Gabrieliin qabatanii deeman jiru. Godina tokko keessa bataskaanni lammiduwwan immoo galma hin ga'a tokko. Bataskaanni lammii paappaasii tokkoon buluu hin danda'a. Akkamitti godina tokko keessatti paappaasiin lama bulcha. Utuu walakkaa dhate godina keessa aanaa muraasatu kabiraa paappaasii biraa qabatee jira ta'e aanaa muraasni immoo paappaasii biraa qabatee jira ta'e dhugaa hin fakkaata. Garuu bataskaana lamaa fi bataskaana 3-4 hin caalletu paappaasii tokkoon hoogganamee paappaasii tokkoon deemamaa jechuudha. Kun hin jedhamu akka kootti hin jedhamu. Kanaaf jaalalaan nagaan tasgabbiidhaan tokko taanee waaqayyoon kadhannee biyya keenyaaf kadhannee gonfoo keenya ishee dhumaa san mana galgalaa ijaarrachuudhaaf kan rakkachaa jirru waan ta'eef manni galgalaa keenya akka ijaaramuudhaaf mootummaa waaqayyoo akka ittiin dhaalluuf hojii gaarii hojjechuu qabna wanta dhugaa irratti hundaa hojjechuu qabna malee maqa balleessiidhaan amantaa ortodoksii salphisu amantaa ortodoksii tawaahidoo gadi xiqqeessuun nurra hin jiraatu in guddisnannee kaanee xiqqeessina taanaan immoo maalii faayidaa qabaree kun asii gad adeemuudha waan ta'eef kanaaf akkasitti osoo sir'ate baay'ee bareedaadha. Abbootiin keenya illee kadhannaadhaan osoo duukaa bu'anii isaanumtillee of dhaabbatanii of ilaalanii gara waaqayyotti deebi'anii waaqayyoon osoo kadhatanii dhaamsa kootii kanaaf ani amma kana osoo hin jedhe naga'a galatooma. Egaan obboleetti keenya atillee haadha manaa luba gaariiti. Suurri sun egaa kan keeti kan miidiyaarra naanna'aa jiru. Mee suura kana egaa akkuma lubni gaarii nuuf ibsanii haala guyyaa sunii gabaabsitee akkasumas immoo erga suura kana karaa abbaa kanaa bahee egaa suurri kun footoshooppiidhaan qiqindaahee bahee mee maaltu sitti dhagahame maatiin maal jedhanii waan sitti dhagahame mee nuuf ibsi. Ani maqaan koo Caalitti Yaasuun jedhama. Kan dhaladhe Wallagga Lixaa magaalaa Mandiitti. Suuraa kana akkuma inni jalqaba irratti dubbate nuun oolumaan deemneeti baadiyyaa bakka inni hojjetu dadhabootaaf nyaata finnee turre yeroo sana achumaan isaan bira deemne dubbisnee achumatti oolumaa gallee dhumne isa booda achillee keessummoonni isaan bira jiru turanii gizee achi deemnu ooluma duukaa hundi keenya suuraa kakaaniyan suuraan qofaatti adda duukaa beekee isin qabu ooluma ajjini suuraa sana kan kaane isa booda suuraani akkasii jedhanii dawwalanii na gaafatanii ijoolleen suuraa akkamiin jedhee suuraa sana mucaan tokko jira kanuma achi garee keessa jiru suuraa sana naaf ergee ani suuraa kanan beekonnaan abbaan garbeel akkasitti gadhiiseera suuraa kana naan jedhe ishedheen anniiseen dubbanne isa booda isaa wajjin xinnoo walitti buune turre inni naa gorsaa wanta jedhamu akka abbummaatti dawwalee abbaa garbeelitti himatee turre. Garuu guyyaa tokko akka abbaa mitiiti akkuma namni olitti dhufellee gaafa waan tokko sitti himatu sitti dhagahame intinaa ta'uu dandeessa himuufi garuu jaarsi kun ituu maanni badiin keessan rakkoon isin gidduu jiru maaloo dhedhee anaanumaa nan gaafatin naafis hin dawwaliin anillee kadhadhee bilbila isaa nama harkaa fudhadhee bilbila isaanii unuman dawwala hin kaasu isa booda ani akkasitti bilbila kaasuu narraa kaasuu didee nan gaafadha jedheenaan ammas ituu jedhu birrii 200 laadhee fi sobdeetu akka nama intinaatti gama koo gortee abboota kanaa furan wajjin deemtee suuraa kakaate wanta jedhullee asimiti Wallaggatti dawwalee dubbateera. Suuraa sirra deebi'eetti kaasee ijoolleen buraayyuu jiran jiru. Isa booda ishedheen qeessiin tokko jira nabsabbaatiin koo Mandiidha.
isatti dawwalee abbaa akkam godhu jedheen gaafadhe isaan dawwalee nanaa sobsiisaa naan jedhanii bilbila narraa kaasuu dide. Kanammoo anaafituu hin taane abbaa Laazaariif deema siluma olitti bu'insa qabu turanii natti fakkaata isaan ituu kan keenya waa'een keenya isatti hin dhaga'amin inni inaafummaa abbaa Laazaar kan inni akkas godhee suuraa kana raabsaa ture waan sirriibu jechuudha ofiisaaf. Dubartoonni mana isaa ta'an dubartoonni lama jiru tokko TikTok irratti gadhiisti tokko Facebook irratti gadhiisti silkii jara sanaallee gizeen dawwalu silkii nama meeqaan dawwalee silkii narraa kaasuu dide dhugaan jiru aaboo yoo dhuguma dhugaa qabaate jaarsi kun anaanis na waamee uummata suuraa kanatti erge hundumaallee ol biratti akka naasobsiisuuf baay'een gaafachaa ture miisejjiin ergeefillee ammallee jira garuu inni kanaanis kaasee na keessummeessuu hin dandeenye jechuudha olola sobaatiin kana qinibbiree wanta meeqa godhee inaaffaa abbaarraa qabu abbaa Laazaarraa jechuudha kanaan olii gadi fiisisaarraa jechuudha. Mee suurri kun gaa miidiyaa irratti gaafa oofamu waanuma dhugaa fakkaata. Egaa haa qanabbaramu malee haala kanaan gaafa ati suura kee argitu warroota sibiraa wajjin kaatan hambisanii gaafa suura kan kee qofa argitu mee maaltu sitti dhagahame abbaan kunis gaafa akkas godhan akka abbaatti mee maaltu sitti dhagahame abbaa tokkorraa kun hin eegamaayi mee kana nuuf ibsi. Ani baay'ee gaddeeralleedha isaanillee amma mana isaanii deemna ergani bilbila kaasuu dide silkii kaasuu dide bira deemna jedheen ture kun anaaf ituu hin taane nuuf ituu hin taane anaan immaa yoo jedhame rakkoon qabu sababiinsa amma kanattiyyuu nan dinqu anaan hojii koo miti waan ani hin goone sababii ta'eef amma kanatti anatti hin dhaga'amu garuu inaafummaa irraa qabu qooda rakkoon koo kana keessaa baasee abboota sindoosii Oromiyaa kana rakkinni godhee itti himatu sababii isaanirraa adda ba'e ofiisaa wanta meeqaasee ofiisa argiteetta ta'uu danda'a suuraan isaa kan oofamaa ture ofii abboota keessaa tsabalan deema jedhee goyyoomsee badee kana soosaatti qabame kan ofirraallee kaabbaa isaa malee wanta nama qaanessu dubbachuuf illee kan nama sodaachisu fakkeenyaaf ani abbaa Laazaar qofaa koo kan naqee akkasitti dhungadhee suuraa koo miti gizeen isaa wajjin mana isaanii deemu baay'ee sodaachaa amma kootti illee sodaachaan ta'a xinnoo ishee asitti kan natti dhaga'ame baay'eetti isaaniif maaliif kan nama nu bane nama keessa jiraachuu danda'a kan seexanni akkuma isaatti galte akka abbaa Garbeelee jechuudha. Uummata kana keessa nama baay'ee dogoggorsee uummata baay'ee burjaajessee wanta meeqa godhee suuraa kana qanabbaree akkas godhe akkuma kana immoo dhugaan abbaa Laazaaris dhokotee hin namne uummati biyya alaaf keessa jirus hubatee ammallee kan hin galleef immoo kan ittiin fakkaanne yoo jiraate immoo anis taa'ee abbaa Garbeelii sinus waamamee dhugaan jirtu akka ba'uuf gareen namicha sanaa kan ta'e akka isa biratti na haasofsiisu kan hin amanne yoo jiraate suuraa kana kutee wanta meeqa godhee oliif gadu oobsisee iddoo meeqatti ergee inni dhuunfaasaa ofiisaaf wanta barbaade abboota kanarraa adda beesin iddoosii Oromiyaa kuffisuuf jecha wanta meeqa godhe garuu kan amma sarratti godhamaa immoo kan nama leeyyaasisu abboota amantii dhiisiti kan mana waaqayyoo keessa hojjetu illee hojiin hojjetu kana kan hin hojjennedha kan miidiyaa irratti mul'achaa jiru dura of ilaalanii waa'ee nama dubbachuu wayyan jedha kun immoo ammas dhaamsa akka abbaa Garbeel sana bira naa ga'u ammallee yoo dhugaa qabaate anaaf inni ol bira teenyee uummata burjaajessaaru kana akka isaan hubatan isaan gaafadha maqaa waaqayyoon. Egaa galatoomaa ulfaadha. Egaa walumaa galatti uummanni Oromoos uummanni Ortodoksii Tawaahidoo hordoftoota Siinodoosii Oromiyaa ta'an akkasumas biyya alaa biyya keessa jiran akka hubatanidha. Egaa dhugaan jirtu kanuma jettanii egaa dhuftanii as nu qooduu keessaniif akka kutaa miidiyaa qulqulluu Siinodoosii Oromiyaa teessoo Abbaa Pheexroositti isin galateeffanna. Egaa walumaa galatti
Abbaan Gabriel uummanni akka beekaniif isinis illee nuuf kaastaniitu lubni gaaris nuuf kaasaniiru. Egaa Sinoodosii Oromiyaarraa akkuma bahan amantaa mataa isaanii looma Ortodoksii jechuudhaan warroota biyya alaa jiran qabataniillee akka ka'an egaa ni beekama. Kanaaf walumaa galatti isin as dhuftanii dhugaa jiru baasuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jenna. Waaqayyo si wajjin haa ta'u.